Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna, Ameen. Anoo si wajjin jira hin sodaatin. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1. Nagaa faraada jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam ooltan, nagaa keessanii an nagaa kootii, galata Waaqayyoo. Har'a immoo anoo si waliin hin jira hin sodaatin mata duree jedhu jalatti macaafa jedhu jalatti wajjiniin bifa dubbisaatiin ilaallee darbina. Waaqayyo hunduma keenya waliin ta'uun jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u, ameen. Anoo si wajjin jira hin sodaatin. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1. Wanta nama ajaa'ibsiisu macaafa qulqulluu keessatti seera uumamaa hanga mul'ata Yohaannisiitti anoo si wajjin jira kan jedhu al 365 barreeffameera. Kana jechuun Waaqayyo halkanis guyyaas waggaa tokko keessa kan jiru guyyoota hundanuu wajjin jira jechuudha. Gaaf tokko qulqulluun Phexrosii gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiidhaan gooftaan Israa'el hin rafu jedhamee qulqulluu Daawitiin kan barreeffame akkamii jedhee gaafate. Gooftaanis burcuqqoo bishaanii itti guutee harka Phexros irra kaa'e. Hanga ganamaa dhaabbadhu jedheeni. Phexros hanga danda'e dhaabbatee booddee rafee burcuqqoon bishaaniin guutamtee kuftee cabde. Phexros dammaqee burcuqqoo bade argee gooftaanis osoo Waaqayyo rafee uumamni hundi ni bada jedheeni. Nutis jiraannus duunus kan Kiristoos ta'uu qabna. Filiphos boqonnaa 1 lakkoofsa 21. Yeroo sana qulqulluun Phaawulos wajjin akkana jenna. Du'a isaa fakkaatuun isa wajjin yoo hirmaanne ka'umsa isaa fakkaatuun immoo isa wajjin hirmaanna. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 6. Waaqayyos anoo si kudhaammadheen jira ati kan kooti jedha. Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 1. Yoo dhukkubaan hidhamnee jirrus akka Yohaannis cuuphaa sana kan na fayyisu simoo kan biroo eeguu jechuu irraa dhugaadhaan yaa Waaqayyo wanta gaarii ta'e hunduu harka kee waan ta'eef ati fayyina gonkaa nuuf kenni jechuu qabna. Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 17. Yeroo rakkoo na kadhadhu anis kadhannaa kee dhaga'ee sin fayyisa. Atis na galateeffatta. Faarsaa Daawitii boqonnaa 45 lakkoofsa 8. Akka ijoollee sadanii kophaa keenya boolla abiddaa keessatti darbatamnus akka Daani'el kophaa boolla leencaa keessatti darbatamnus akka Hinbaaqoomii dacheen sanyii magarsuu samiinis rooba roobuu baatus eessa illee jiraanne eessa Waaqayyo kophaa keenya laphee qulqulluun yoo kadhanne nu dhagaha. Guyyoota kanatti matsaaguu yaadachuun dirqama keenya ta'a. Yeroo doktoriin fayyisuu dadhabee qorichi dachee kanaa gatii dhabetti anoo kophaan jira jedhee gooftaa keenyatti himuu qabna. Anoo kophaan jira jennee gooftaa keenyatti himuu qabna. Anoo fayyina keetii ka'ii siree kee baadhuu adeemi jedhee innoo bilisaan nu geggeessa. Qulqulluun Phaawulos Kiristoosiin bilisummaa arganne jirra. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 jedhee dhugaa nuuf ta'a. Waaqayyo akka Alaazaaris awwaalamnee iddoo awwaalcha guyyaa 4 bullus akka Musees iddoo awwaalcha keenyaas dagatamus innoo guyyaa isaatti gara keenya dhufee nu fayyisa. Waan ta'eef cimnee amantaadhaan haa dhaabbannu. Kanas Yaaqoob wajjin hanga nu eebbisutti gadi si hin lakkisu. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 12 akkas jechuu qabna. Ameen. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaaf ulfaata fannoo isaaf haa ta'u. Mata dureen waa'ee dubbii kanaa akkas jedha jechuudha. Waaqayyo amma dhumaatti nama cimee dhaabbatee rakkoo fi gidiraa isaa hundumaa keessatti Waaqayyoon kadhatee Waaqayyoon amanee Waaqayyoon waliin akka bahu akka nu taasisu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Inni lammaffaan mataa keetiin hamaa hin raawwatin mata duree jedhudha. Yaa gahuu obboloota koo mufatee fi jiraachuu kan itti ulfaate jireenyi kan isa nuffisiise kan isa dhagahuu kan dhabee fi
isa kan gargaaru kan hin qabnee fi rakkataa obboleessa yookiin obboleettii keef du'a malee furmaanni biraa yookaan sitti mul'achuu didee dhiphina obboleettii koo fi du'a malee furmaanni biraa yookaan sitti mul'achuu didee dhiphina kan dabarsani Phaawulosii fi Silaas mana hidhaa ta'aa ni akkas Phaawulosii fi Silaas mana hidhaa ta'aa ni akkas siin jedhu ofii keetiin waan hamaa hin raawwatini. Hojii ergamootaa hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 28 nan beeka naannoon kee hallayyaa sitti tahee jira maaliifis uumame jettee dhiphattee jirta garuu kun siin hin jalqabne nama tahee uumame jireenyi kan itti hin hadhoofne eenyutu jira du'a kan hin hawwine eenyutu jira du'a kan hawwee si qofa seetaa maaliif gadameessa keessaa na baaftee osoo ijji na hin argini osoon duhee jiraadhe kan jedhe qulqulluun Iyyoobii hin dhageenye. Iyyoobii boqonnaa 10 lakkoofsa 18 abboota koo hin caallu maaloo lubbuu koo fudhadhu kan jedhe akka duhuu fi kan kadhate Eeliyaas hin dhageenye. Mootota tokkoffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 9 raajii Yoonaas hoo maaloo jireenya irraa du'a naaf wayyaa maaloo lubbuu koo fudhadhu jedhee kan jedhu hin dhageenye. Yoonaas boqonnaa 4 lakkoofsa 3 obboleessa koo na hamani sababii isa waan fedhee fi haa ta'u nama du'aa hin hawwine seenaa keessa hin argitu du'a kan itti urgaa'e lapheen isaa kan cabe baay'eedha si qofarraa kan gahee hin jiru qormaata nama hundumaa mudatuun alatti wanta addaa si qofa mudate hin jiru haa ta'u malee kan dandeessaniin olitti akka qoramtaniif kan hin eeyyamne Waaqayyo amanadhaa jedha sagaleen Waaqayyo. Ameen galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaa ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u bifa kanaan kan nu gorse kan nu barsiise maqaa Waaqayyoo kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u biyyi lafaa qorumsa bu'aa bayii hedduu qabdi haalaa fi iddoo keessa jiraannuun wal nutti fakkaattee baay'een keenya osoon akkas tahee osoon kana ta'uu baadhee jennee osoon uumamuu baadhee jennee kan yaannu kan dubbannu baay'ee keenya jira jechuudha hamma biyya lafaa kana keessa jiraachuu of jibbinutti waan hundumtuu Waaqayyoon biraa akka ta'e amanuuni rakkoo fi dhiphina keenya hundumaa keessatti Waaqayyoon kadhachuun sirriitti barbaachisaadha keessumatti yeroo keenya yeroo ulfaataa yeroo wanti hunduu namatti hadhaa'u yeroo wanti hunduu nama jibbisiisu iddoo isin dhaabbattan kan isin uffattan hundumtisaa kan nama jibbisiisu bichaadha kan ammoo danda'anii kan ittiin darban Waaqayyoon amanatanii Waaqayyoon waliin deddeebi'anii Waaqayyoon kadhatanii jireenya ofii hundumaa koluu isatti kennatanii koluu Waaqayyotti galanii yoo deddeebi'an malee ulfaataadha nuti namni dadhabaadha nama fooniiti nu namni dadhabaadha isa hundumaa danda'u Elshaadaayii isa ta'e Waaqayyoon kadhachuun hamaleeffachuu qabna Waaqayyo waliin deddeebi'uun akkaataa amantaa keenyatti cimuun jabaachuun barbaachisaadhaan isiniin jedha maatii Waaqayyo Waaqamma yoonatti nu gorse nu barsiise maqaa Waaqayyo kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa ulfaadha galanni Waaqayyoof ulfaataa fannoosaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen.